Akkam jirtu hordoftoota Fataa Tutorial. Maaliif barattoonni tokko tokko sa'aatii muraasa dubbisanii qabxii olaanaa fidu? Kaan immoo guyyaa guutuu dadhabanii bu'aa dhabu. Garaagarummaan isaanii tooftaadha. Har'a icciitii barattoonni ciccimoon itti fayyadaman 5 isiniif qopheesseera. Kanaaf subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa galatooma. Kallattumaan karaa tooftaalee kanaatti haa darbinu. 1. Tooftaan barattoonni ciccimoon itti fayyadaman keessaa inni jalqabaa tooftaa Feynman yookaan Feynman technique jennu. Tooftaan kun wanti dubbiste sammuu kee keessatti akka turu yoo barbaadde akka waan nama biraa barsiisuutti ofitti himi. Yoo nama biraatti ibsuu dadhabdee ati hin hubanne jechuudha. Kanaafuu nama biraa yoo ibsitee akka nama biraa barsiisuu jirutti barsiistee nama saniif waan dubbiste san qacoollatti ibsitee wanni san siif galee jira jechuudha. Tooftaan lammaffaa active recall kan jennuun ammoo waan dubbistee deebistee yaadachuu jechuudha. Kitaaba irra deddeebisanii dubbisuun yeroo gubuudha. Boqonnaa tokko erga xumurtee booda kitaaba cufi. Maalan hubadhe boqonnaa san keessaa jedhi waraqaa irratti barreeffadhu waan hubatte. Waan achi keessaa dagatte irra deebi'ee dubbise jechuudha. Tooftaan inni sadaffaan space repetition yookaan irra deddeebii yeroo keessaa. Wanti har'a dubbisne guyyaa sadaffaa akkasuma guyyaa torbaffaa akkasuma guyyaa 15ffaa irratti irra deebi'amee yoo ilaalame sammuu keessatti seefta. Har'a eegaan dubbisee guyyaa sadaffaattis waan irra dubbise kana irraan deebi'a. Guyyaa torbaffaattis waan irra deebi'e kana irraan dubbisa. Waan irra dubbise kana irraan deebi'a. Guyyaa 15ffaa irrattis waan har'a dubbise kana irraan deebi'e jechuudha. Irraanfachuun tooftaa kana yoo fayyadamne irraanfachuun hafee long term memory keessatti kuufama wanni nuti dubbisne jechuudha. Tooftaa inni afuraffaan deep work yookaan ammoo xiyyeeffannoo guutuun dubbisuu jechuudha. Sa'aatii 5 dhiphuun dubbisuu mannaa sa'aatii 1 bilbila kee silent godhee xiyyeeffannoo guutuun dubbisuu siif wayya. Bilbilli diina qabxii keetiiti. Okay, tooftaa inni dhumaa tooftaan 5ffaan tooftaa Pomodoro technique jechuudha. Tooftaan kun sammuun kee akka hin nufanneef yookaan ammoo akka siin booringii fene yookaan akka siin dabbarreef wanni dubbistu san daqiiqaa 25 dubbisii daqiiqaa 5 boqodhu. Boqonnaa sana keessatti bilbila kee hin laalin, bishaan dhugii, akaayii nyaadhu, waan biraatti boqonnaa godhi, daqiiqaa 5 eega xumurtee dubbisa kee deddeebi'i, amma daqiiqaa 25 dubbisi, amma daqiiqaa 5 boqodhu. Bifa kanaan yoo dubbistu taate wanni isin dubbistan san baay'ee isinii booringii osoo hin taane long term memory irratti siif qabamuu danda'a jechuudha. Erga hordoftoota keenya tooftaalee kanneen keessaa isa kamtu caala sitti tole koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoon kun yoo si fayyade laayik gochuun hiriyoota keetiif sheer godhi. Barnoota akkanaa bifa kannaa wal fakkaatu argachuuf Fataa Tutorial subscribe gochuun dagatinaa. Jabaadhaa dubbisaa, yeroo gaarii qabaadhaa, nagaatti.